Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hortii keenya hundi keessan baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii isin jenna kabajamtoota hortii keenya dachaanii dhufnee jirra jechaadha kabajamtoota hortii keenya guyyaa har'aa maal qabattee nu dhufte yoo jettan kabajamtoota hortii keenya ani fangaatuun wallollee lola guddaa daangaa hin qabne keessa jirra jechaadha kabajamtoota hortii keenya maaltu wal isin lolchiisee maalirra wal loltan warri jettan kabajamtoota hortii keenya rakkoon jidduu ta'eef ta'isiitti kan dhufe rakkoo waan uume osoo hin ta'in rakkoo namni biraa uumeen wallollee kunoo hoteela bulletti na dhiistee deemte jechaadha. Edallee osoo akkanatti nan dubbisitti lafti itti bariite akkasitti hoteela bulletti na dhiistee kutte jechaadha kabajamtoota hortii keenyaa yaani waan godhu wallaalee jira. Yoo itti bilbilu telefoonan kaastu telefoona diimaa narra cufti. Mana illee dhaqee mana illee hin jirtu eessa akka dhaqxe hin beekoon hoteelatti na dhiisteetumaan na luxuwatteetumaan baate jechaadha. Manatti jalqaba rakkoo kana kan uume jechaadha. Namootuma dura rakkoo natti uumuu barbaadantu waan anaaf fi si'iin akka waliin amanne godhuu danda'u tokko uumanii deeman jechaadha. Maal yoo jettan sabboontuun dhuftee ati jaarsa kiyyaa maaliif yeroo tokko tokko hangaatu bira yeroo takka takka na bira buli siin jedhe malee isii bira gali eenyu siin jedhe jettee argitanii jirtan jechaadha. Isii fuulduratti waan akkasii kana naan jette isiin kana dhageettee aadaa atini dhugaa kanallee addaan baafachuu hin dandeenye isiin akka aadaa ati tabiraallee ni qabdaa jettee akkas qiyamaana buustee na biraa kutte jechaadha kabajamtoota hortii keenya. Garuu dhaamsa tokko qaba jedha hangaatuu fi nu dhaamsa tokko qaba sabboontuuf. Haadha sabboontuutillee zaalikaa fi waan kootiillee jedha. Waan kana namni hojjete jara kanniini malee walii galaniiti malee waan sabboontuun kophatti waan hagana ga'u kana hojjettee miti jechaadha. Kabajamtoota hortii keenyaa waan hin taane wanni kun jechaadha. Asiin dura kabajamtoota hortii keenyaa inni kanallee jechaadha amma rakkoo guddaa keessa jirra. Video kana oo daawwataa jiraatte hangaatuun sabboontu gad bahi video waraabi dhugaa jirtu uummataaf illee hin hangaatuuf illee hin. Hangaatuun illee yoo video kana daawwataa jiraatte olola namaati mana namaatitti bakka ati haa bashannantuuf sammuu kan kee itti haa boqattuuf sii kireesse achitti na dhiistee deemuun kan kee yaani akka duraayyuu bakka naan qabne waan agarsiisudha. Ilmi namaa tokko namaaf bakka qabaachuun gaariidha. Kanaaf atillee bakka naa qabaachuu qabda jedhee yaada kabajamtoota hortii keenyaa kun hangaatuuf jechaadha. Gara biraatiin ammoo sabboontuudha. Sabboontuun dhugaa dubbachuudhaaf waan hin taane waan sirraa hin fakkaanne waan sirraa hin bareenye dalagde. Salphina hin jedhamu akkas hin godhamullee. Hin jedhamullee hin godhamu. Waan godhamullee hin qabne goote jechaadha. Nama maaltu ni beektan kabajamtoota hortii keenyaa hangaatuun isaan kana waan hin beekne malee. Mucayyoon tun haadha abbaa wajjin galti. Heerumteetuun jirtu abdiin jaarsa kiyya jedhiitii dhaqiitii roorris jedhaniiti isii biratti sa'aatii isiin jirtutti kanaaf isii haala kanaan wal lolchiisanii akka isiin nan amanne godhanii naniin jechaadha. An dhugaa dubbachuudhaaf hangaatu hedduu amanaa hedduu jaaladhaan jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni tokko tokko malaa abdii isin mantuu maan naan jedhaa turte bar abdii rakkina keessa jirtaa akka ati bar ofii jaalataa jirtu akka ati jaalatu nu waan biraatti si godhe malee ati jaalataa jirtu yaani rakkoo biraatti akka ati hangaatu tana jaalatu si godhaara malee ati beekteetii miti naan jedha. Namni jaaladhe jedhu ana kan rakki ati bar hin jaalanne waan ati hin jaalanne rakkoo hiitu jira malee ati beekteeti walla beektee jaaladhe jedhaan jirtuun naan jedhan. Ka angaruu hangaatu hin jaaladha namni jedhu ana. Ka hin jaaladha jechuun qabdu ture silaa rakkoo hiitu jira malee mootiin tun dirqiin of si jaalachiiste malee namni akkamitti dirqiin of nama jaalachiise hin jirtu jechaadha. Akkasii kabajamtoota hortii keenyaa naaf hangaatu inshallah adda baana jedhee illee yaadu'anii angaruu ni barbaadadha. Yoo zoortee deebite asitti illee dhugaa jirtu illee hin himaa fi garuu na jalaallee dubbataa hin jirtu maaliif waan godhantu waan hin taane jechaadha. Akkamitti ilmi namaa tokko
jaarsaaf jaartii nagaa waliin jiraatu addaan baas mee xayyib ishi anaaf hangaatuun adda baane amana biraa kuttee yoo achiin deebi'u dhabaatti baggammadde sabboontu. Haati sabboontuu illee baggammadde sabboontuun illee baggammadde hanga zaalikaan illee waan kun illee baggammadde. Isintu waan kana godheeti sabboontuu natti dhigisiise malee lafaa kaatee sabboontuun sa'aatii isiin hin jirre maaliif waan akkasii naan jechuudha. Yoo dhugaa taate wanni kun hangaatu viidiyoo kana daawwataa jiraatti. Yoo dhugaa taate sa'aatii ati mana hin jirre ati jaarsa kiyyaa maaliif mana kiyyallee dhuftee mana isiillee guyyaa takka takka hin dhufin maaliif naan hin jenne sabboontuun. Maaliif naan hin jenne. Maaliif sa'aatii ati jirtu filattee sa'aatii ati jirtu sibiraa kottu. Sitta jamaa kottu naan jettee sibiraa gad nawaamtee sa'aatii ati jirtu wanni nawaamtee waan sana himuu barbaaddeef maali. Anaaf si wal lolchiisu seera jiru jechaadha. Seera anaaf si lafa kaa'ame. Ati ammoo gowwittiin tiyya isii tana amantee gabbaatee kutta. Ana lafa dhiistee jechaadha. Ana jaarsa kan kee kabajamaaf jaalatamaa nama akkasii kabaju kana lafa dhiistee waan kutte jechaadha. Eenyuun amantee isaan amantee. Jalqabumaayyuu wanni kun dhugamoo dharaa anarraa dabaafachuu qabdamoo isaanirraa. Ani isa beesa ka sabboontu hin beeku iyyuu sabboontu anam. Sabboontu matanaa iyyuu hin beeku. Maal? Hai. Hin beeku sabboontu. Sabboontuun ta'urra haadha sabboontuuti. Ta'eenyu sabboontu ta'urra haadha sabboontuuti. Hin beeku ani. Hangaatuuf jecha viidiyoo kana. Nama ani hin beekne ni beekta. Nama ani jaalallee tiyyan ta'in nama jaartii tiyyan ta'in jaartiteette yoo jette sun dhimma kan keetichaa. Ana ilaalatu lees isaan sana amantee jira deemal aslan namni jettee hin deemu durumaayyuu dogongoraa. Kanaafuu dogongora guddaa keessattaa kabajamtuuf jaalatamtuu jaartii tiyya hangaatu kootu sitti. Amma waan biraallee dubbadhu hedduu dhugaa dubbachuudhaaf na aarsitee jirta. Bakka itti haa bashannantuuf si waame hoteela kana keessatti na dhiistee kutuun waan biraatiif. Yoo xiqqaatu uffata kan keellee taate fudhattee deemuu qabda. Uffata masiillee fudhanne kabajamtoota hortee keenya garuu gochi dalagame yaani gocha hangaatuun sila aaruun qabnee jedheeti waan dubbachuu wannaa jedhu miti jechaadha. Waan sila hangaatuun aaruu qabdu eeyyaan dhibbaan dhibbatti waan hangaatuun aaruu qabdu jechaadha. Ilma namaa maaltu waan hagana ga'u dalaga kabajamtoota hortee keenya. Nama maaltu waan hagana ga'u dalaga. Yeroo wayii kabajamtoota hortee keenya akkanumatti mucaa wayii mucayyoo wayii jaalate bakka wal janatanii turanii mucayyoon didduudha diddeen. Ni feetillee garuu diddeen. Diddee kabajamtoota hortee keenya diddee jennaan mucaan isii dhiisee tabraa janaan janachuu eegale. Tabraa janaan janatee eessa fidate mana gibbima mucayyoo dura gaafatee didde san gibbima san fidate. Fidatee mana seensanii isii majjisa irra teetti innillee asuma majjisa irra taa'ee osuma jarri haasoftu mucayyoon diddetun mucayyoon isa diddetun heerumtee hin jirtu nama biraatti illee heerumtee daa'ima hin qabdu. Daa'ima ollaa fuutee wallaahi dhugama. Daa'ima ollaa fuutee warra ollaa daa'ima xiqqaa wayiitu jira. Fuuteetuma mucaa nagaa mucattii janaan janate tanaa waliin jiru. Irra keetee daa'ima kan keenarraa qabi jetteeti daa'ima kan keewwanirraa qabi jetteeti irra gakkeetteeti biraa kutti. Mucaan daa'ima darbuuf meeshaa miti daa'imni kana maati ni duuti darbuuf. Kiyyaa miti maaliif akkana jette jechuun isiin bira hin dhaabanne kutti. Mucayyoon daa'ima kan kee qabi jettee yeroo itti darbitu tuun mucayyoo hariiroo mucayyoo sanii fi mucaa jidduu jirtu waan hin beekneef ani daa'ima jaarsaaf jaartii dhufee ka jettu hedduu rifattee mucayyoon kophee godhatteetu kuttichaadha. Hangasit waan hin beekne mucaan sun mucayyoo san dhabe jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan mucaan sun badii mucaan sun hin dalagini. Kalaas ati jaartii qabdaa jettee biroo goote. Waan mucayyoon sun hin dalagini mucayyoon sun sharrii isiin daladdee akkas adda baan jechaadha. Kiyyaaf ka hangaatu illee kanu. Kanaafuyyuu amma hatantamaan hadha boru osoo hin jedhin sabboontuun gabbaatee viidiyoo waraabuu qabdi. Annam tokkotti illee akka heerumee jiru jettee viidiyoo waraabuu qabdu. Abdii walitti wata hariiroo takka hin qabnu
ani hangaatumaa fi isa adda baasuuf akkas jedhe malee waan biraati isinitti jettee viidiyoon san akka hangaatuun argitu taasisuu qabda jechaadha. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenyaa waan biraa isinitti himuuf hin dhufne viidiyoo illee isinitti dheeressuun barbaadu anaaf jaartii tiyya haaluma salphatte jechaadha. Haala isiin amanuu hin dandeenye dhugaadha. Namni tokko dhufee jaartii namni tokko dhufee anatti namni tokko dhufee waan osoo hangaatuun bartuun bar jaartii tiyya naan jedhani hangam rifadha. Akkasuma jechaadha isiin illee dubartiin dhuftee ati jaarsa kiyyallee ka isiitillee guyyaa takka as buli guyyaa takka achi buli siin jedhe malee yoom isii bira gali jedhee hangaatu akka fuutuuf anatti siin eeyyamee miyoo jedhan mee waan sammuun namaa wanni kun kijiba jedhee namni fudhachuun nama ulfaatu jechaadha kabajamtoota hordoftoota. Kana haaluma salphaadhaaf anaaf hangaatu haaluma salphatti anaaf hangaatu wali oofanii jiranii warri anaaf hangaatu wali ooftan nama wali oofanii adda adda baasuun gaarii waan hin taaneef jechaadha. Kanaafuu viidiyoo waraabisiin jedha. Kana isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoon nama uumame kun yoo hin furamne rakkinna sabboontuu raga'u ani hin gaafatamu isiniin jedha. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan gara koomentii nu barreessaa. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu nagaan nu turaa isiniin jedha.